اللي ترجع لي الكار راجع بسيطة مار مسوي يا ترى كمان كمان بجرجرة إسان من كي يرفعني ما نقول كم بر بلي ساق يامي أنا بر بكسان جران ديمين توم نبر إسان ما تبكي يعني جرو رفعني نقولان مالين قد أريشي مالين قد ده أنا كو ما جرجرة شو في السنجاني أنا كي يرفعني أو تكنت تدوبان سيد نمي تكتي من أقول تفتح كنت تدوبان أنا سامبرانغ إسان أبرات يلا يا عمله كان في هذا ما كان كيس والله جرجرة ولا أكو جرجرة عمله كان شو سأقدر يسين جرانو شفتت مجوات المقالات كيسة ولا قلت كيسة بيستوك شو سويتين تاول دندو المانتي أفون تاتو عمل لي سبرة كيستوك عمل لي كيسة يزوري كان كم بوكست كان يجبوتشت كان كولا الأوتيل فارس شو راست ما جاب معلومة ليش هذا إيكو سيد ليش ما ينودر دالو شو ما يني مار يا سمية بركياتي أدوم إثيوبيا دوف دافرا waan taamiti waan ifa jirudha jechuudha akkuma beekamu ayyuun osoo gaafa sanaa hiriyaa isii sanaan yemmuu isiin Sumayyaa fi ijoolleen Saayidoo iddoo kana jiru kootuti Saayidoodhaan akkana jedhiini hiriyoota ijoollee keetii fi haadha manaa kan kee bakka kanatti argeetiin jira iddoo kana jiru si qofa miti kan barbaadaa jiru anis duuba barbaadatiin jira jedhiiti haala kanaan itti himi jettee hiriyaan isii suni gorsaatii yanisiin turte isiin immoo haala biraatiin kan Saayidootti himaatii turte jechuudha achuma achitti hiriyaan masii sana bira dhaabattee raawwattee waan biraati jechuudha kan isiin saati turte egaan haa ta'u malee immoo amma Saayidoon gaa soba isii waan hundumaayyuu akka isiin sobaa jirtu akka isiin karaa dhugaa yookiin immoo waan dhugaa takka isatti dubbataa hin jirre irraa baree jira jechuudha kanaaf iyyuu isiin immoo waan gootu dhabdee cannaqamteetii jirti jechuudha maal gochuun qaba abbaa manaa kiyya kana akkamittiin isa akkanani dhugaa isaa dhugaadhaaf wanti tokko dhugaa irratti isaaf taasa'u yookiin immoo akkanani bakka guddaa tokko isaaf qabu akka inni naaf beeku akkamittiin isa beeksisuu danda'a jettee raawwattee egaa teessee akkasiin ofii mataa isiitiin yookiin immoo yaada isiitiin of makkaraa turtee hundi kennaa viidiyoo warra ilaaltan argitanii jirtu jechuudha akkasuma immoo namoonni baay'een keessa hin argine taatan ayyuu jalalatanii ilaaluu dandeessu viidiyoo bicooshii immoo qabadde kanan jiru jalqaba irratti isin galcheetiin jira achirraa wantoota tokko dhaga'uu dandeessu jechuudha waan ishiin Saayidoo waliin haasa'aatii turte egaa akkuma beekamu ayyuun ji'uma kana keessa ji'a darbe kana keessa namoota baay'eedhaan walitti buutee jirti tokko mucaa isaa dhufee raawwatee Saayidoon intala bareedduu takka arginee fi jirraa akka fuudhu barbaanneeti jedhee manatti itti dhaqee akka sarratanyaa ishii fakkeessee itti haasa'aa ture akka bishaan irra garagashitee akka isheen qaxaqaxxeetu achi ariitee argitaniitii jirtu jechuudha akkuma beekamu Iyyaasuu ilkaan isaa akka isheen irraa cabsitee argitaniitii jirtu jechuudha sadaffaa immoo hiriyaa isii jechoota isiin hin jenne jettee ni raawwattee mucattii akka sanaan akka isiin salphisuudhaaf deemtee osoo Saayidoon sana dura isii irraa quba qabaatu baatee micayyoo sana isheen salphisteetii jirtu jechuudha haa ta'u malee isa duwwaa osoo hin taane mucattii reebdee egaa akka hin taane goggootee turte maali jennaanii hoolota wayiin ari'aa jira jetteeti akkaataan isiin Saayidoodhaaf himaatii turte egaa qarcummee wayii baattee turteeyyuudha maal godhaa jirta jennaanii hoolotan haleelaa jira jechaanii turte jechuudha akkuma hundi keenya viidiyoo sanarraa arginetti haa ta'u malee ammas immoo wanti isiin Saayidoodhaan jechaa turte maalidha yoo jettanii egaa viidiyoo jalqaba irratti bicooshii isinii galchan jira waan isaan waliin haasa'aa turanii haa ta'u malee immoo viidiyoo isiitirraa dhaxxanii ilaaluu dandeessanii maarree egaa jechoonni isiin amma Saayidoodhaan jechaanii turte Saayidoon akka dhiifama isheedhaaf godhu wantoota hundumaa jechoonni ani isiin jechaati ture suni isiitu wanta kana akkasittiin ijoollee koo fi haadha manaa koo naaf argitee jirti jettee mucattiinis waan bareedduuf tara qalbiin itti sinaatee mucattii kana haadha manaa sadaffaa godhatta jedhee qalbiin kan koo waan kana yaadefin akka ati mucaa kana qalbii kee keessa hin galchineef waan kana siin jedhee malee hamaa biraatiif miti yaa abbaa manaa koo siin jaalladha siin kabajaa iddoo guddaa si qaba dhiifama akkanaaf gootu jetteeti
gaafii isiin gaafataatii kan turte akkuma arginetti jechuudha. Haa ta'u malee egaa akkaataan isiin itti gaaficha kana gaafataatii turte gaafii isaa maali hojjettanii akkuma jedhame egaa gaafa jalqabaa ayyuun ogummaa hiriyyaan isii itti dubbattu sana tole jettee raawwattee yoo ishiin Sumayyaa bakka ishiin jirtu ijoolleen koo bakka isiin jirtu eessa natti argisiisi dhaqeetiin hin bara jettee gammachuu wayii keessa isiitti kan dhaga'amu hoo ta'e hayyuudhaaf badhaasan qaba kan jedhu Saidoo waadaa galeetii ture jechuudha. Akkuma argine amma reediyoo sana dhaggeeffattee kaatee badhaasni ati naaf qopheessite yookiin immoo kennaan ati naaf qopheessite suni maali kennaa sana akkanaaf kennitu barbaaditananii haa ta'u malee dhiifamallee akkanaaf gootu barbaaditananii jechaati jechuudha kan isheen turte. Egaa hundi keenya akkuma itti dhageenyetti jechuudha. Egaa ammas yoo ta'e ayyuun garaa dhiifamaa akka Saidoon isheedhaaf qabaatu yookiin immoo dhiifama akka isheedhaaf godhu barbaaddee callaa osoo hin taane egaa kennaa sanaa maal akka ta'e baruu barbaaddee natti fakkaata. Gaafa ilaalu kennichi sun maalidha baruu barbaadee yookiin immoo kennaan sun akkanaaf kennamuun barbaadee kan jettu dubbataatii turte. Akkasuma immoo koomentii jalatti naaf kadhadhaadha kennaa kana akkanaaf kennu jetteeti jechuudha. Warra koomentii barreessuun illee koomentii irratti akka isin naaf kadhattan Saidoon kennaa sanaa akkanaaf kennu kenniifi jedhaati koomentii jalatti naaf barreessaa jettee egaa warreen koomentii barreessuutti illee dhaamsa dabarfatteetii turte. Haa ta'u malee bakkee kanatti namoonni baay'een garaa isaaniirraa itti aaranii akka jiran hin beekna hundumti keenyayyuu maaliifiin hojiin isheetii fi jechoonni ishii waan baay'ee tokko nama aarsuu fi kanaafiyyuu namoonni baay'een akka itti aaraniitii jiran namoonni baay'een jechoota isheerree akka isaan irraa fudhataa hin jirre akka isaan immoo ayyuudhaaf wanti kennaan kun qopheeffamee haa kennamuuf jedhanii koomentii barreessu jedheerree hin eegu jechuudha. Sababni isaa maaliifiin namoonni baay'een garaa isaaniirraa baay'ee itti aaranii jiru. Wantoonni isiin gochaa jirtuu fi wantoonni isiin jechaa jirtu hundinuu waan baay'ee nama aarsu waan ta'eef namoonni baay'een akka itti aaranii jiran anis akkasumaan hin ibsataatee jira jechuudha. Haa ta'u malee amma tokko immoo ayyuun egaa amma namoonni xiqqoo qeequmsa itti baay'isaniirraa kan ka'een xiqqoo ishee waan yaada keessa of galchaatii deemtu fakkaatti gaafa ilaallu. Akkuma beekamu dubbatanii dhumarra gaafa ga'anii haati manaa koo fi ijoolleen kootu osoo magaalaa kana keessa dhufanii akkamitti si faana jiraachuu danda'u. Namoota haga karaarraa kaan irraa ilkaan cabsitee jirta, kaan irraa morma dabsitee jirta, kaan irraa hidhii isaa yookiin immoo fuula isaa rukutteeti sibiila ilkaan irraa qaba jedhanii mucaan isheen jalqabaa bishaan itti naqxee rukutte suni sibiila ilkaan irra jiruu fi hidhii isaa walitti akka laxxafamedha jechuudha kan dubbataatii jiru Saidoon. Haa ta'u malee kaan akkas gootee kaan akkana gootee jirta. Sumayyaan durumaayyuu ani osuman illee Saidootti deebi'ee kutaa tokko keessaa yookiin immoo magaalaa tokko keessaa isii faana jiraachuudhaaf nas sodaadha jecha akkuma isheen turteeyyuu anuyyuu sirraa argeetiin hin jira bareetiin hin jira waan ati gootu hunduma isaayyuu sirraa hubadheetiin hin jira. Kanaafuu osuma ijoolleen kootuu dhufanii haati manaa kootuu dhuftee magaalaa kana keessaa si waliin jiraachuu hin danda'anii kan jedhudha jechuudha. Deebiseef akkuma dhageenyetti. Kanaafiyyuu nu cofa otoo hin taane Saidooniyyuu waan hundumaayyuu ishiirraa baree jira jechuudha. Waan ishiin godhaa jirtu akkam akkasiin jechaa jirtu akkam akkasiin gochaa jirtu maal akkasiin dubbataa jirtu waan hundumaa isiirraa hubatee isiirraa baree jira jechuudha. Kanaafuu waaqayyo nagaa isaaniif haa godhu. Egaa maal jechuu dandeenya miti ayyuus immoo rabbii qalbii isheetti deebisu. Ammas amma tokko egaa Sumayyaa ani baay'een jaalladhaanii nan kabajaanii osoo ishiin dhuftee magaalaa kana keessa jiraattee bakka barbaaddee magaalaa keessa miti osoo mana tokko keessa iyyuu dhuftee nafaana jiraattee ani isiidha waliin dhabu baay'een isee jaalladhaanii kan jettu dhaamsa ishii dabarfatteetii turte jechuudha. Yoo namoonni baay'een keessan viidiyoo sana dhaggeeffattanoo taatan hanga dhumaatitti dhaga'uu dandeessanii hedduun ishee jaalladhaanii hedduun isii kabajaanii Sumayyaan dhuftee as jiraatti yoo ta'e ani omallee isiittiin dubbadhu omallee isii hin godhu jettee jechuudha. Kan isiin dubbataatii turte mucattii isii sana ammoo mucattii waan bareedduufuu akkasuma immoo ijoollee kootii fi haadha manaa koo naaf ergite jedhee
sanarraan kan ka'ee haadha manaa sadaffaa ishee godhataa kanan jedhu qalbiin kan koo waan kana yaaddee jechuun sana jedhe malee waan hamaa yaadee miti barbaades miti kanan sobuu jaaladheeti miti odoon hin beekin sobinaan jedha kanaafan sobee jettee jechuudha kan isheen dubbataatti turte hundi keessan dhageessanii jirtu egaa namoonni haaraan gara chaanaala kanaa dhuftan like share gochuudhaan jajjabe